kottu na gaafadhu. Yoon ofirraa kaffalu barbaada. Oromoon narraa kaffali. Sababa fedhaan qaba. Saree kun dhaggeeffadhu takka. Namni waadaa sii galee fuula Rabbii duratti malee fuula namaa duratti miti. Namni si qaqqabsiise. Yoo namni si qaqqabsiisuudhaaf baate immoo asirratti of agarsiisuudhaaf maqaa laatee bahe yoo ta'e immoo inni waaqa duratti hojii isaa hin fudhata. Ati garuu miira keessa seentee nan gargaarinaa maaliin jedhinaa hin barbaadu minaamin hin jedhin. Acee shaangulliitii boocoo akkasitti hin ergine irratti cufanii. Gizee tokko warroonni shaangulliitii ergitan dhiisaati waan dandeessaniin bira dhaabbachuu dandeessu yoo ta'e qofa gastii ergadhaati seena. Yeroo ati immoo yeroo dhaartetti cufadhuuti taa'i. Wayin viidiyoo cufadhu wayin immoo wantuna gastii irraatii bu'ii. No, hin cufin akkuma kanaan taa'e. Garuu hin bu'in sin jedheera sitti meera immoo. Maasu sagantaan kun sagantaa biraati. Ilaale bar koomentii keessa deemee ilaale. Keessaan hin barreesseef nama kana hin beeku. Suuraa ishee keessa deemeen ilaale. Nama kana nan beeka. Akkasin jedhe immoo birrii 5,000 namni narraa qabdu jirti. Intala Jimmaa tokko. So nan kennaaf jedhee arrallee biiftuudhaan isa argamerraa liqii sana naa kaffali jedheeni itti hime jechuudha. Si galee ishi ituma liqeeffadhe ma'ana miti mangistiin hun liqeeffataam inni biyya bishiyyuu hun liqeeffataam okay maa keessaan dhuftee nan barbaanne maa jechan taane jechan nafi namaa waraanii deemu maa naan jetti maa saba kana burjaajessiti okay yoon ofirraa kaffaluu dadhabe sabni kun naa kaffala nyaadheen beeku hanga lubbuun koo jirtutti si galee. Ati nama tokko faamiliin kee gadi hin bu'in miiseejiin abbaan barbaade abarreessu yaadhiisu Oromoon galaana hin beekta nama tokkoof jettee haamileen sin bu'in barate yoo fayyaa qabaatte fayyaan kee akka naftanyaa galte jedhan okay mana naftanyaa maaliif galte Zahra namni naan jedhe na gaafate jira maqaa caalu baattee mana naftanyaa seente naan jedhe jira maaliif galte obboleetti koo maal taatee galte namni naan jedhe jira injiru namni keessaan dhufee na gaafate jira Zahra maal dhabdee galte naan jedhe na gaafate jira injiru garuu mana naftanyaa galte afaan naftanyaa dubbatte okay yaa Oromo viidiyoo koo miliyoona tokko daawwatamu jechuudha. Namni jenduma barbaada yaa Rabbii kiyya. Of hin dadhabsiisin namni waan jedhu dhabu waan baay'ee jedha namni. Of kinaatoo fi kedha sammuu keedhaa eeggadhu. Yeroo akkas of cinqitu yeroo aga kana boossu ishi maaltu si bira jira amma isi of hin cinquurraa of taragaaggeessuu sii wayya. Mait buatan mo. Silent irra jirta Zahra. Miyootii ofirraa kaasi. Wallahi ani jiraachuun barbaadu. Wallahi billaa jiraachuun barbaadu. Garuu biyya ormaa irratti maraachuun barbaadu. Biyya koo galee ni maraadhe. Yoon du'ellee biyya abbaa koo irratti du'uu barbaada. Wallahi billaa fuuldura namaa akkas dhaabadhee jechan taane na waraananii lafeen kanaan dura namni waan baay'ee naan jedhe iyyuu na gaanaan amma baachuu hin danda'u. Amma karaa gabaabaa amma waree dhiisii hin barbaachisu. Amma karaa gabaabaa ummanni as jirtan Dubaay jirti baaba ummanni as jirtan obboleettii keenya kana in gargaaramoo in gargaaru komantii naa barreessa. In gargaaru yoo jettan in kadhannee hojjechiifnaaf nuti viizaa. Wallahi ni baba kun radaatallo. Ani radaatallo. Nan gargaara. Jimmaa kuna jira. Eessa jirta bibti? Dubaay Burj Khalifa jira abbaan barbaadan borganama kottaa doolaara 100 korkaa fuudha. Doolaara 100 akkaawuntii natti dabarsuun dandeessu jira kana akkaawuntiin achi. Asirratti hin jiru naannoo hin jiru kana ATM malee dabarsuu hin danda'u.
Hace wallahi nan gadatin. እስኪ ዝም በይ አንቺ ልጅ እንዴ Wallahi no agammadani sabni kun ani marade. ዝም ጀዲ ያ Sorry. Dhaggeeffadhu hundatu chaalenjii hedduu keessa dabarfatee dhufee as ga'ee jira. Waraqanni kee hin hojjetama. Awaajiinis dhufee jira. Si gargaara. Ati waan darbuuf jettee hin maraatin zimmi jedhii taa'e. Dhaggeeffadhu. Doolaara 100 jechuun Amiina ilkaan keessatti harca'u. Asirratti hin Dhaggeeffadha. Doolaara 100 jechuun miixatee ciniinsi Doolaara Diraama 350 obboleettii keeti. Aywa diraama 350 jechuudha. bakka ati akkaawuntii irratti maal nuun dabarsi ture isheen fagoo sirraa jirti bar. In jiru naannoo kana mootii ko naannoo kana in jiru intini maan maqaan isaa sarraafaan in jiru yookiin namni dhufee fuujjuu danda'u yoo jiraatan harkaa dhuftanii fuujjuu dandeessanii. Birrii karaa kam ergatta biyyatti obboleetti? Dhufanii naa fuudhan ijoollee warra hawaalaa godhanu mana dhufanii. Hayyee isaan akkaawuntii Ikkoo isaan akkaawuntii irratti galchuu danda'u godhanii? Yoo dhufanii kashiin harkaa fuudhanii kaa. Intini biiftuun beekama nan jiru. Dhaggeeffadhu jimmaa dhaggeeffadhu. Isa borii kana rakkadhuuti rabbumaa jedhaati. Birrii hagana obboleettiin keenya tokko rakkattee birrii hagana na barbaachisee doolaara 100 yookiin immoo dirhama 350 biyya kanaa please kottaatiin irraa fuudhaa jedheen. Okay, rakkoon qabu nan gaafadha. Okay. Maani maqaan isaa Dirhama biiftuu moo dirhama biyya Dubaay dirhama 10,000 nu barbaachisa. Hin beektu miti waa'ee viizaa yoo xiqqaatee 10,000 nu barbaachisa. Sanarraa namoonni waadaan seenanii namni 300 nu erga jira. Birrii Zara dhagai mooti maani maqaan kee delivery tokko yookiin taaksii tokko argadhuuti kan delivery kaffaleetti si erga ganama. Assalamu alaikum. Bulloo boy bulloo waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habibi al tokko koy ifan godha. Ani ummata ko asumee miyuuti qabadhu ka. Hai nan jeeqinaame ummata ko an kan inni isiniin jedhee obboleettii keenya kana gargaaruudhaaf yookiin immoo viizaa si hojjechiisuudhaaf dirhama 10,000 yoo xiqqaate kan nu barbaachisu dirhama 10,000 biyya Dubaayitu nu barbaachisa. Sanarraa immoo haga yoonaa 300 galeeraa fi 200 Itoophiyaas galeeraa fi 2,000 Itoophiyaa gara Dubaayitti jijjiiraati meeqa akka ta'e hin beeku. Kunoo amma immoo Jimma maannaa sinti namni hoonoo Jimma maannaa 350 argee dhiyaatu. $100 350 dirham no. Qoy. Sadiif 65. Inshallah 350 iyyuu haa ta'u rakkoon qabu. Jimmaa maannaa samish ትክክለኛ ስምሽ ማን ነው? galmeeffachuun qaba nama Amiiraadha. nama esh Du'aayinaa godhanamu. wallahi siifan gochisiisa gaafa jimaata walitti qabe. Mucaan kun miskiina nama waa hedduun miidhameedha. Namni miidhama namaa beeku hin jiru bara. Mucaan kun miidhamtuudha wallahi. Amiinaa jettee? Moo Amiiraa jettee? Amiira. Okay. Mato US. Saru. Abshir. Okay. Amma delivery matto miqqabbalaat maanno delivery maan matto yosdaali delivery makina. Ya Amiira biiftuu fashion delivery beete diras yaaqaal. Dhagaa immooti. Delivery Amiira biiftuu fashionii hin beeka bakka hin jiru. Amiina ka jettuun biloo godha zala. Downtown Carton Hotel Sheikh Zayed Road. In beeti biiftuu fashionii mana kan godhu fee beeka delivery insi. Rakkoon qabu. Delivery goonaaf yoo wanni ta'e illee osoo illee mijaaniif nama yoo masan dhaqee fuudhuuf hin goonaaf rakkoon tokko hin jiru. Atootii keetii miyuutiin gootuu hawwi. Maal godha aangoon sirraa? Bulookii godhee jira. Nama waan hin taanes jalatti balleessaas jala. Eshi bulloo koo dubbadhu kottu. Dubbadhu. Hayyee dhiifama wajjin maal taate mul'attiin tun anammuma isin jala dhufee argee maal taate? Rakkinni si waan guddaa bas qabdi garuu amma viizaadhuma hojjechiifnaaf bakka waree kan biraa dhiifne intala kana gargaaruudhaaf torbee 2 ol inni irratti fudhadhe namni bira dhaabbate hin jiru
hagee onaa namni 19 waadaa seenee fi nama 19 keessaa nama lamatu waadaa buute. Kanaafuu amma kunoo hawwiin illee waadaan hin barbaachisu sun makashii kennuufiidha mala. Laa hin qarqarra eega jettan hin qarqarraa nama immoo direevar illee bakka nama dhaqan irraa fuudhu illee hin goonaa fi rakkoon tokko hin jiru waan barbaachisu hin qarqarraa waan isin jettan hin goonaaf. Bakka eessa jirtaati bulloo? Dubaay jira. Thank you so much. Ati nu gargaaruu dandeessa karaa kanaan. Sirraa haa jalqabu kamee ati meeqa of gargaaruu fi nu gargaaruu dandeessa mee? Rakkoon qabu diraama 700. Allahu akbar. Hundi keessa nu komantii irratti Allahu akbar jedha. Maasha Allah jedha. Zaaraa hin boo'in ichi min ishaalee nyaalli yaa rabbii. Isi maa boottee mucattee viidiyoo kan Zaaru hin boo'in mannish Zaara. Yaa rabbi min ishaalee nyaal. Aanchilii namni lama samiin. Indee. Boo'icha keessatti jechuudha of miita malee wanti tokko waan hamma huubaa wanta itti dabaltu hin jiru. Bakka kunoo uummanni si bira jira jedhaa jira. No, achi shireen irratti xaxamaa jiruun beektoti dhugaa. Jara jibbisiiseen beeku wallaayaan. Dhiisi ati waa'ee nama keessan baatu maaltu si hojjisa? Nama hunda gammachiisuu hin danda'amu. Namni hundi bonaaf gammaduu hin danda'amu. Yoo namni akkanaa utuu jiru dubatti deebitee alanfataa waan hin taaneen boossaa kanaan gammaddu kunoo obboleessa kanaa qabda. Obboleettii akka kanaa qabda kunoo. Maalon booyi. Amma shiraan maatii miti maatiin keetu obboleessi keetu obboleettiin keetu sirratti shirattatu danda'u habibti. Waa'ee namaa dhiisi Ati namaaf rakkatta namaaf rakkatta namaaf hin rakkatin kan barbaade si gargaaru biliisi. Warri si gargaaru fedhii qaban gargaaru warri dhiisan immoo kalli walli namaaf jetteen booyin namaaf jecha namni si maraachee si laaluu fi ati gammaddee ati milkooftee jenna arguun barbaadu namni si galee utuuti maraatte nama hedduu fira hedduu qabda. Otuu dhukkubsatte fira hedduu qabda. Zaara mannishi xiqqoo ishii ati waan si galaan jiru hin jiru. Viidiyoo hin cufin garuu hin boo'in si jedhe hin boo'in nagirree shalu qabu baala kan akkas hin xalaala. Si qarqaarra namni siin jechaa jiru kuni akka obboloowwan kee ta'an baradhu. Sasana warra shiraxatuu dhiisaniitu gaduu galagalanii maal si galchi? Maal si ga'e waa'een nama? Ati namaaf jiraachuu fe'amoo kan as baate moo warra shiraxataniif jiraatta moo dhimma keef jiraachuufi? Dhimma jireenya Namni hundammoo gammachiisuun hin danda'amu. maal si be maal Namni hundis immoo sitti rifachuu yookaan si miidhuu hin danda'u. Saniifuu obsi Gara abbaa tokko keessaatiif gara haadha tokko keessa bahanii Al tokko viidiyoo kana waraabbadhaa. Al tokko viidiyoo kana waraabbadhaa. Hundi keessanuu miyuutii qabadhaa. Al tokko hundi keessanuu miyuutii qabadhaa. Viidiyoo kana waraabbadhaa uummata. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Obboleettiin keenya asitti argitan sanyii hacee Zaaraan jechuudha. Akkuma keessattuu ijoolleen biyya Arabaa akkuma keessan biyya oomaan dhattee of jijjiiruudhaaf hojjattee biyyatti galteetti. Biyya galtee hojii ofiisii hoteela banattee hojjetaa turte. Bakka isiin hojjetaa jirtu sanatti shirri itti xaxamee hojiin ishii qilee seenee obboleessisii haa abbaan tiruu ta'an irratti waan isiin qabdu saameenii even mattaa'oqaa ishee biyya oomaan irraa saamee fudhatee badee waan gootu dhabdee kana jidduutti obboleettiisii jala ajjeesanii kana jidduutti hidhamtee tumamtee faayiliin isii ana bira jiru otoo argitan mataan isin banamaa faayilii isii isa siin tumamte isa addi kun akka kanatti baqaqeetu argitani. Wallahi nan beekan ilaalaan ture yaanitti. Akkas taatee biyya keessa dararaa dadhabdee biyyaa na baasaa uummata koo jettee uummatatti baatee kadhatte. Uummanni biyyaa baasee Dubaay geesse. Dubaayitti hojii dhabdee osoo rakkattu mana warra soddaa argattee mana warra soddaa seente. Ji'a tokko immoo ji'a lama akka hojjetteen kaanser godhanii jirri soddaa. Kaanser godhanii utuu isin hin beekin jechuudha. Achi keessaa akkasiin raan hawwee taatuuf jechuudha. Akkuma kanaan utuu isin gaafattee jennaan kunoo biiftuun rabbi umrii isaa dheeressu biiftuu fi namoonni akkasii. Dafanii beekaniitu kaanser si godheera jedhanii of biratti galchanii kun amma biiftuu faashin bira jirti. Kan nyaattu biiftuu bira, kan dhugdu biiftuu bira, kan uffattu biiftuu bira. Ofiin talli waa tokko hin qabdu. Maal gootume?
Amma Abshir. paaspoortii hojjechiifattee qabdi. Yookiin sanyoo yookiin maaksanyoo dhattee fudhatti mana maali intaniidha imbaasiidha. Amma kan nu barbaannu intalli kun yeroo makiinaan rukutu sana yeroo makiinaan rukutu diiskiin sii tan sharaatatee jira tokko bakka hojii hojjetutti kuftee irra deebitee duddisii miidhameera lama. Dhiphina sammuu qabdi 3 mataan hin dhukkuba 4. Kanarratti hojii ofii haa uumnuu fi hojiidhuma xiqqoo si haa uumnuuf jedhee gaafadheenaan mana rifeensaa nan danda'a jette. Mana rifeensaa si hojjechiifna Oromoon galaanan jedheen uummanni kee si faana jira jedheen. Deengadda intalli tokko dhuftee birrii kuma tokkoon kennaa fi dirhaama 1,000 kennaaf jette. Keessaan dhaqanii intalli kunis sobdiin kenniif jedhanii intala sana ari'an. Hadha intala sana hubachiisee jennaan bilbila siin haa erginaan jetteetti bilbila siin hin ergaa. Intalli sun dooktara. Narsiidha faarmaasistiidha. Shira irratti xaxamaa jiru akka namni hin gargaare jala dhaqanii hin gargaarinaa hin sobdi hin dhukkubsattu hattuudha jedhanii jala dhaqanii faayiliin ana bira jiru garuu yoo argitan sammuutu sin dhukkuba wanti intalli kun dabarsite wanta intalli kun irra jiru wanta intalli kun baattee jirtu tokkoon kee as keessa jirtu utuu guyyaa tokko baadhattee of ajjeefte. Daana haa urjiilin jechuun naa buusi gadi buusi darbadhu daana buusi gadi asirra. Qoy amma manni si bossi saru si bira dhaabbanna jedhaarra miti warri moos Miyooti qabadhu daana. Kanaafuu gargaaraa please. amma wanti hin barbaadu kan hojii haafu ituma dhukkubuu qaxaramtee haa hojjettu viizaa asii qofa irraa naa hojjedhaa uummata bakka. Inshaallah haasofdu hin dhukkubu inshaallah anumaaf jecha namummaadhaaf jecha hojjechiisaa fi bakka. Isinitti mee kana hunda isinitti mee hin dhukkubu yoo jettan. Makiinaadhaan rukutamtee kuftee rukutamtee hidhamtee tumamtee hin dhukkubuu yoo jettan. Ishii hin dhukkubuuti hin sobdiiti. Bakka namummaadhumaa jedhaa viizaa si hojjechiisa kalas. Kanaan isinirraa barbaada. Galatooma. Abshir. Galatoomi biroo kootillee galatoomi. Birriin tuni hin dhumtilleedhaan dhuftilleedhaa. 10,000 jechuun nama hoodhaa obboleewwan qarqaara jette tana qarqaaruu qabdan wallahi qarqaaruu qabna waan qabdaniif inshallah dhibballee haa ta'u qarqaaraa takka rakkoon qabu 50 haa ta'u. Amma bilis warri seentanii gargaaruu barbaadan naaseenaa hawwii bakka gadhiisii qaalii bakka gadhiisii daanu komantii na laali komantii na laali jimmaa ko bilis galchii fi deliveriin siif haa ergamu jimmaa. Ganama sa'aatii barbaadeeti kottanarraa fuudha. Ittimi biiftuutti itti naa himi mana maal jettee amu maal jettee mee irra deebii bakkicha. Sheikh Zayed Road Downtown Carton Hotel. Sheikh Zayed Road Downtown Carton Hotel. Carton ila dhageesse qabadhuutii dhaqitti naa himi. Nan ergaa keessaan hin qabdi biiftuun hin qabdi